Korin Abdi dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa godina Wallagga Bahaattis hojiiwwan misooma qonnaa fi piroojektota hojjetamaa jiran daawwateera. Dhimma kana irratti immoo itti aanaa walitti qabaa Korin Abdi dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa Injiinar Siraaj Abdurroo istiidiyoo keenya magaalaa Naqamteetti argamu irratti affeerranii jirra. Injiinar Siraaj akkam ooltan isiniin jenna. Akkam nagaa jirtu. Godina Wallagga Bahaa keessatti hojiiwwan hin dhaga'ama Injiinar godina Wallagga Bahaa keessatti hojiiwwan misoomaa daawwatan maal fa'i mee sanuu kaasaa? Ayyee galatooma dursa koreewwan dhaabbii keenya godinoota garagaraatti bobba'anii kan isaan jiran koreewwan dhaabbii Caffee kaayolee muummee to'annoo hordoffii qabataniiti kan isaan bobba'anii inni kunillee Demokraasii fi bulchiinsa gaarii rakkoowwan bulchiinsa gaarii keessatti mul'ataa jiran akkamitti akka fala argatan mirgi lammiilee kabajamee lammiiwwan hojiilee misoomaa keessatti dammaqina hirmaatanii akkamitti akka isaan hojii misoomaa isaanii gaggeeffatan qabeenya uummataa fi mootummaa qixa sirrii taheen hojiirra akka oolu Caffeen karoora qaamni raawwachiisaan baasee karoora sana ni hordofaa bajata isaan eeggatan bajata qaamni raawwachiisaan dhiyeesse ni mirkaneessa hojiirra oolmaa isaallee ni hordofaa jechuudha. Haala kanaanii hojiileen hojmaataa fi seera bu'uura godhatanii akka isaan hojjetaman Caffeen keenya ni hordofaa jechaadha. Karaa biraatiin kallattiin misoomaa haqa qabeessa ta'e jiraachuu hawaasa keessatti kallattiin misoomaa haqa qabeessa ta'e jiraachuu isaa adda baafata. Qaamolee mootummaa sadan jidduutti mootummaan miila sadiin kan dhaabbatu qaamolee mootummaa sadan jidduutti wal hubannaa yoo jiraate qaama seera baasaa qaama raawwachiisaa fi qaamolee haqaa jidduutti wal hubannaan qindoominni jiraachuu isaa ni mirkaneessaa jechaadha. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Bahaatti argamnee kaleessarraa qabnee hojiilee misoomaa inisheetiviiwwan qonna baadiyaa qamadii jallisiidhaan misoomaa jiru aanaa guutuu jiddaa ilaallee kan daawwanne jira. Inisheetivii misooma paappayaa kan qonna magaalaatiin yookaan inisheetivii qonna magaalaatiin kan daawwanne jira. Akka waliigalatti daawwannaa kanaan jijjiiramoota guddaadha kan jiru jechuudha. Marsaa amma itti jirru kana yookaan ammoo daawwannaa amma bobbaane kanatti jijjiiramoota bal'aadha kan argaa jirru. Rakkoon nageenyaa duraan ture godinoota itti bobba'amuun duraan sodaatamaa ture. Bobbaaneeti duraan pileeniidhaan godinoota akkanaa kana kan deemnu amma ammoo makiinaadhaan yookaan ammoo akka barbaannetti sochoonee hawaasa keenya bira geenye hawaasni keenya maal kaasa gaafileen ijoo isaan kaasan maali akka waliigalatti wantoonni hawaasa keessa jiru maali waan jedhu hawaasa biratti argamne kan ilaalaa turree fi kan daawwataa turre ta'uu isinii kaasuun barbaada. Walumaa rakkooleen bu'uuraalee misoomaa ni mul'atu har'a marii hawaasa. Mee itti quufinsi hawaasaa maal fakkaata hojiiwwan hojjetamaa jiru kana ilaalchisee? Galatooma itti quufinsi hawaasaa marii har'a hawaasa waliin geggeessineen hawaasa kilaastaratti akka duraanii aanatti walitti waamneetii miti yookaan ammoo gara aanaatti ol waamneetii miti bakka bu'aa aanatti akka ergatanii miti kilaastara gandatti gadi buuneeti marii hawaasa irraa kana kan geggeessine isaanis itti quufinsi isaa keessattuu gurmaa'insa haarawaa amma jiru kanaanii itti quufinsi uummata bifa bal'aa ta'een kan isaan kaasaa turan mootummallee kan isaan galateeffatan dabranii mootummallee haa galatoomu rakkoo duraan hiikkachuudhaaf kiiloomeetira 25 kiiloomeetira 30 40 gara aanaatti gara wiirtuu aanaatti deemaa turresanii mootummaan nu biratti gadi fidee akkanatti rakkoo keenya nu hiikuu jedhaniiti kan isaan kaasanii inumaa dabalanii kan isaan hawaasni kaasaa jiru qaamoleen haqaallee gadi siiqanii osoo warri akka poolisaa waajjira haqaa kun abbaa alangaa kunniin gadi nuu siiqe yaada jedhu kan isaan kaasanii akka waliigalatti dheebuun uummata keenya bu'uuraaleen misoomaa akka guutamuuf barbaadu badhaadhina maatii fiduuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluu barbaadu isa kanarratti gaafii bal'aa kan isaan kaasan rakkoo xaa'oo hanqina sanyii filatamaa kana kan isaan kaasanii inni waliigala ijaarsa biyyaa keessatti Oromoon gahee bahachuu qabu kan isaan kaasaa jiranii kan qabatamaan har'a mariisisnee kan nu bira geenye inni kan bira oomishaa fi oomishtummaa dabaluu kana keessatti karaa mootummaatti wanti sila dhiyaachuu qabu xaa'oon yeroodhaan sanyii filatamaa yeroodhaan oomishni duraan hektaararraa kuntaala 10 argachaa yoo duraan turre taate 20-30 akka nu siiquudha amma haala qabatamaa jiruun 50 argataa turre kanaafuu kanaa ol oomishuu barbaanna jedhaniiti kan uummanni kaasu qulqullina barnootaa ilaalchisee manneen barnootaa jiranis daawwannee turre hanqinni kitaabaas hanqinni barsiisas akkuma jirutti ta'e garuu haalli godina Wallagga Bahaa aanaa guutuu giddaa ganda ukkeetti argamneeti kan dubbisaa turre haalli jiru gaarii ta'uu isaati kan hawaasni illee ragaa bahuu fi kan hawaasni illee nu kaasu jechaadha. Tole
xumurarratti mee hojiiwwan misoomaa galma barbaadamu akka ga'uu fi maaltu godhamuu qaba jettu sin gabaabsaatii nu kaasaa. Ulfaadha. Hojiileen misoomaa dheebuun hawaasni keenya kun qabu galma gahuu fi rakkoolee bu'uuraalee misoomaa kana mootummaan karooratti baafatee karooraan akka hiiku qaama dhimmi ilaaluuf nulleen bobbaa keenya kanaanii to'annoo hordoffii keenya kanaan yookaan hordoffiif to'annoo keenya kanaanii wanta qabanne qaama dhimmi ilaaluun kan aanatti furmaata argachuu qabu aanaatti kan godinatti furmaata argachuu qabu godinatti kan qabanne naannootti hin gallus naannootti akkasumas seektara dhimmi ilaallatu horeewwan dhaabbii keenya kan gara seektaroota hordofan seektaroota to'annaa irratti gaggeessan qabu isaan biraan akka gahu ni goona qaamni mootummaa jiru hirmaannaan uummataa cimee dabalee hundumtuu wal hubatee nageenya waaraa buusee gara misoomaatti gara badhaadhina maatii hawwamuu sanitti akka deemamu yaada koo ibsachuu barbaada. Tole itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa Injiinar Siraaj Abdurroo istiidiyoo keenya magaalaa Naqamteetti argamurraa haala waliigalaa daawwannaa taasistan irraa hubattan waan nu biraan geessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.